Ashama akkam jirtan qabayyamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akkuma baratame hardhas viidiyoo isin barsiisa jedheen abdadde qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan hardhaa irratti ispeeshaalii yeroo wal qunnamtii saalaa dhiironni rakkoo qabdan akkamitti wal qunnamtii saalaa fooyya'aa ta'e gochuu dandeessu kan jedhu kan ilaalu ta'a. Subscribe gochuun maatii naaf ta'a jecha. Keessattuu dhiironni rakkoo dafanii fixachuu yookiin dhangalaasuu qabdaniif barnoota gaarii irraa argattu jedhee abdiin qaba. Irraa baradha. Egaa barnoonni hardhaa irratti xiyyeeffannu wal qunnamtii saalaa dura wantoota godhuu qabdan maasaajii ta'uu danda'a. Bakkoota tuttuqaman hedduutu jira. Bakkoota akkasii fi faayidaa isaanii kan isiniif ibsu ta'a. Yeroo wal qunnamtii saalaa gootanis dhiironni akka daftanii hin dhangalaasne, shamarranis fedhii keessan akka fixattanii fi jaallee keessanitti akka gammaddaniif wantoota isin gargaaru kan irraa barannu ta'a. Na wajjin turaa irraa baradha. Egaa namootni yeroo hedduu dafee fixaa jaartii tiyya yookaan jaallee tiyya gammachiisuu hin dandeenye jedhan rakkoon isaanii guddaan dafanii gara penetreeshinii yookiin meeshaa isaanii gara qaama saalaa ishee seensisuuf baay'ee jarjaruudha. Rakkoon guddaan isaanii kanaadha. Karaa kanaan kan deemtan yoo ta'e hin dalagu, kisaaraadha. Kanaaf yeroo hedduu rakkoon kun saayikooloojiidhaan rakkoo saayikooloojiiti. Rakkoo kana hiikuuf ammoo piraaktisii godhuun barbaachisaadha. Kanaaf hojjeesiifuu piraaktisii gochuu fi barnoota fudhachuun fooyyeessuu ni danda'ama. Jarjaranii gara wal qunnamtii saalaa seenuun dura akkamitti jaalleetii qopheessuu dandeessaa? Akkamitti ishee kakaasuu dandeessaa? Akkasuma akkamitti walqixa fixachuu dandeessaa kan jedhu kan ilaallu ta'a. Wanti isin beekuu qabdan inni duraa yeroo wal qunnamtii saalaa eegaltanitti ishee gammachiisuudhaaf, goota ta'uudhaaf wanti isin gargaaru maaliidha kan jedhudha. Inni dura ishee kakaasuun faayidaa guddaa qaba. Ishee kakaasuuf immoo qaama ishee tuttuquu fi fedhii ishee sirriitti dabaluun faayidaa guddaa qaba. Bakka kanneen kan isiniif himu ta'a hardha. Inni dura handhuura, naannawa handhuura suuta tuttuquu fi arraabuun faayidaa guddaa qaba. Sababbiin isaas handhuurri qinxiree ishee wajjin tishuulee walitti hidhantu jira. Kanaaf suuta naannawa san tuttuquun seensishinii gaarii uumuu dandeessu. Egaa shamarranis barnoota kana abbaa manaa yookaan jaallee keessa wajjin ilaaluu fi sheer isaa godhuun akka inni irraa baratu godhuu dandeessu. Inni biraa immoo dugda yeroo wal qunnamtii saalaa dugda tuttuquun faayidaa guddaa qaba. Maaliif dugdi ishee bakka seensitiif ta'edha. Yeroo hedduu wal qunnamtii saalaa akkamitti ishee kakaasuu danda'a kan jedhu gaaffii dargaggoo hedduuti. Kanaaf dugda ishee suuta tuttuquu fi harka laafaa ta'een humna malee suuta dugda ishee tuttuquun fedhiidhaaf ishee kakaasaa. Egaa wanti kana dubbannuuf wal qunnamtii malee tuttuquun qofa fedhii ishee ficcisiisuu dandeessu. Keessattuu dhiironni rakkoo dafanii fixuu qabdaniif shamarran teessan jaallee teessan gammachiisuuf tuttuquu fi sirriitti fedhiin ishee akka sirriitti dhufu godhuun faayidaa guddaa qaba. Inni biraa immoo akka hedduun keessan beektanitti qinxiriidha. Qinxiriin faayivarii 8,000
8 ol qaba. Faayidaa isaa fi akkamitti akka tuquu qabdan garuu dhiironni hedduun hin beekanii. Fedhiin qinxirii irraa ka'u meeshaa qaama saalaa dhiiraa irra harka 2 caalaa harka 2 fedhii guddaa uuma. Egaa akka bakki kun hangam akka daanjeras ta'ee fi fedhii guddaa humnaa ol ta'e akka qabu lakkoofsa kana laaluun hubachuu ni dandeessu. Yeroo bakka kana tuqxanitti blood flow yookiin tatamseenni dhiigaa ishee guutumaan guututti qaama saalaa gara qaama saalaa ishee kan deemu ta'a. Egaa akka yeroo qaama saalaa ishee kana tuqxanitti suuta jalaa gara olitti akkasuma dalgaa gara mirgarraa gara bitaatti qubaan tuttuquudhaan akkasuma quba keessan yookaan isiniif hayyamtu ta'ee shamarran hedduun rakkoolee garaagaraatiin dhiirri tokko quba isaa akka qaama saalaa ishee keessa hin seensisne ni dhoowwiti. Kanas viidiyoo dabre irratti isiniif dalagee waan jiruuf viidiyoo san laaluudhaan rakkoo maalii akka ta'e beekuu ni dandeessu. Kana malee qaama suuta quba itti naquudhaan jarjarsuu akkasuma suuta godhuu ni dandeessu. Yeroo kana gootanitti fedhiin ishee baay'ee waan kaka'uuf walqunnamtii saalaa akkuma eegaltaniif daqiiqaa 2 fi 3 keessatti ishee gammachiisuu ficcisiisuu ni dandeessu. Kanaafuu itti fayyadama. Inni biraa immoo tafa. Tafni qaama saalaa isheetti dhiyoo waan ta'eef ishee kakaasuuf baay'ee dhiyoodha. Tafa tuttuquun akkasuma ooyilii yookaan zayitii garagaraa fayyadamuudhaan tafa ishee maasaaj godhuudhaan akka qaamni saalaa ishee kaka'uu fi walqunnamtii saalaatiif akka isheen hawwitu gochuu ni dandeessu. Inni biraa immoo fiixee harmaati. Yeroo kana gootanitti of eeggannoo cimaa wajjin suuta tuttuquun akkasuma afaaniin suuta hodhuun walqunnamtii saalaaf baay'ee ishee kakaasuu fi ishee maraachuu ni dandeessu. Kanaafuu harmi qinxiriitti aanee bakka sirriitti ishee kakaasuu fi fedhii ajaa'ibaa keessa ishee galchuu danda'uudha. Kanaaf harka qulqulluu ta'ee fi afaan qulqulluu ta'een harma ishee tuttuquu fi akkasuma hodhuu ni dandeessu. Yeroo kana gootanitti qaama fiixee yookaan caafii harma ishee san of eeggannoo cimaadhaan tuttuquu dandeessu. Maaliif of eeggannoo cimaa isiniin jedha? Yeroo harmi kun qulqullinaa fi yookaan humnaan rirrigamutti kaansarii fi dhoowwullee ni danda'a. Dhoowwuun fiixeen qaama harmaa dhoowwuu ni danda'a. Kanaaf of eeggannoo cimaadhaan dhibeewwan adda addaa akka isheen hin saaxilamneef suuta humna malee yookaan dhiironni tokko tokko harma ishee ni kabalu. Garuu kuni barbaachisaa miti. Suutaa fi haala hawwataa ta'een harma ishee tuttuquun barbaachisaadha. Inni ja'affaan immoo hidhiidha. Hedduun keessan wal dhungattu. Faayidaa isaa beekuunis ta'e beekuu dhabuun namni hunduu parsantii 99 yookaan parsantii 95 jechuu ni dandeessa wal dhungatu. Yeroo kana gootanitti faayidaa guddaa qaba. Hedduu ishee kakaasuu fi isas kakaasuu ni danda'a. Kanaafuu wal dhungatuu fi dhungoo mi'aawaa ta'e akkasuma hidhiidhaan akkasuma arrabaan wal arraabuun jaalleewwan jidduutti wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e akka godhamu faayidaa guddaa qaba. Inni biraa immoo qaama saalaa keessan qaama saalaa ishee keessa osoo hin seensisiin gubbarra rirrikuudha. Tattabachiisuudha. Gubbarra seensisuu akka nama seensisuu gootanii deebisuu akka nama seensisuu gootanii deebisuu. Qaama saalaa keessan gubbarra qinxireerra rirrikuun akka isheen wal qunnamtii saalaaf hawwitu hedduu akka isheen hawwitu waan godhuuf hedduu wal qunnamtii saalaatiif qophoofti. Qaamni saalaa ishees baay'ee jiidha.
yeroo san gootanitti hin hawwitu amma natti galche amma natti seensise jettee waan hawwituuf hedduu akka isheen kakaatuu fi akka isin ready taatu faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu kanas itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa qabxiilee asii olitti isiniif ibse fayyadamuudhaan jaallatee gammachiisuu akkasuma goota sirrii irraa ta'uu ni dandeessa. Atis abbaa jaallee keetiif wantoota anasii olitti isiniif hime fi barnoota kana boodas isin barsiisu himuudhaan yeroo bareedaa fi mi'aawaa ta'e gochuu ni dandeessu. Atis isa dhiistee bakka biraa akka hin deemne inni si dhiisee shamarra biraa barbaada akka hin deemne barnoota akkanaa fudhachuudhaan bultii teessan akkasuma jaalala keessan jaalala mi'aawaa gochuu ni dandeessu. Egaa sagantaa keenya kanarraa asirratti xumuree jira. Viidiyoolee keenya asii olitti kan argatan seenuudhaan daawwachuu ni dandeessu. Barnoota irraa fudhachuu dandeettu. Subscribe gochuun maatii naaf taha. Like gochuuf barnoota itti aanuuf jajjabina naaf taha, hamilee naaf taha jecha. Gaaffii yoo kan qabaattan ta'e koomentii irra naaf kaayaa. Akkasuma yaadas yoo kan qabaattan ta'e koomentii irra naaf kaayuun sagantaa itti aanu irratti wal argarra. Fayyaa argadhaa, fayyaan dabina.